Akkam jirtu daawwattoota keenya, baga nagaan gara chaanalii keenyaa dhuftanii. Har'a akkamitti yuutuubii birrii hojjetu bilbila keenyaan akkamitti akka banuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Steeppii isaa osoo dogoggoriin gara fuulduraatti hin butiin direct jalqaba steeppii jalqaba amma dhumaatti hordofaa. Jalqaba sign in ishee jettu warri bilbila keessaniin fayyadamaa jirtan biraawuzarii keessan irratti youtube.com jettanii barreessitu. Yuutuubiin edda isinii dhufe booda deeskitoop moodii irra gochuu qabdu jechuudha. Deeskitoop moodii irra gochuuf ishee jala kan tuqne deeskitoop mood. Isheen kun fakkeenyaaf akkanatti isinii dhufe ta'a. Akkanatti yoo isinii fide maal gootu isin ishee kana tuqtaniit deeskitoop saayit kan jettu tuqxu jechuudha. Achi akkanatti isinii fida. Sign in ishee jettu ishee gubbaa kana tuqnaa jechuudha. Sign in ishee jettu ishee gubbaa tuqnaa. Achi Google account must isin barbaachisa. Google account akkatti banamu viidiyoo isa darbe irratti ilaalaa check godhaa. Isinii hojjedheera akkamitti Google account akka banamuu danda'u isinii hojjedheera. Isa dhaqxanii check gochuu dandeessu. Ammaaf ani Google account koo adan godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo emailiin koo oda@gmail.com kanadha. Emailii galchaadha. Achi paaswordii galchaadha. Paaswordii galchinaa jechuudha. Amma akkaawuntii keenyaan galleerra. Kana jechuun YouTube akkaawuntii banneerra jechuu miti. Ammas irra deebinee ishee gubbaa ishee emailiin keessan iddootti dhuftu iddoo duraan sign jettu amma immoo iddootti emailii galchine ishee gubbaa kana tuqnaa jechuudha. Tuqneet asirratti isinitti argama ta'e hin beeku. Kana tuqnaa. Iddoo emailiin keenya jiru jechuudha. Duraan sign in iddoo inni amma immoo emailiin keenya iddootti open ta'e jechuudha. Achi gubbaarra kun akkuma argitan create a channel kan jedhu tuqnaa jechuudha. Achi akka maqaan keenya jijjiirru yaa just emailiin keenya irraan maqaa emailii keenyaan direct yoo fayyadamne more attractive ta'uu hin danda'u dhiisuu danda'a. Yaanni nuti YouTube irratti hojjechuuf kaane YouTube name keenya faana directly contact ta'uu qaba yookiin immoo wanta salphaa just wanta nuti hojjennu faana. Fakkeenyaaf teeknooloojii irratti hojjettu ta'e odaa waan barbaadan waan akkasii fayyadamu. Yoo immoo reakshinii hojjettu ta'e waan akkasii waan simple namoota biratti akka salphaatti wanta qabatamu maqaa tokko gootanii beeksisaan. Fakkeenyaaf ani amma barsiisuuf ijaa ta'eef just odaa jennee create goone. Amma kunoo akkuma argitan YouTube chaanaliin keenya banameera jechuudha. Odaa kan jedhuun maqaa neem odaa jedhuun banameera.